obsuun dandeenye amma booda khalaas fudhatu barbaanne amma isii bira nu geessi yoo waan biraa ka barbaaddu taate malee. Maal bira waan biraa barbaadde akkasitti dubbadde. Mee maayini wanni atu fidu. Keessatti agartee akkasiin horii na bira fidde. Horii maal qabdaa horii na bira fidde si? Hin qabu. Qabu fattisnu. Maal itti kennite horii maal itti kennite? Kasanii ragaan na gaafatta amma isii nafsee isii. Yoo bira si geessu baadhi maal ta'u? Ana geessi. Maal hin taane? Lolaaf dhufe? Lolaaf dhufe. Tas gabba. Masha marka fuuni hordoftoota hojjumtoota kee akkam nagaa fayyaa jirtu isin jechaa deebii dhufee jira. Akkuma beekamu caaltuu na bira jirti. Daa'imallee fidee fi jira viidiyoo yuutuubii isiitiin irratti gadhiisee jira argitanii jirtanii. Innaa amma immoo maaliif dhufe? Obboleessa caaltuutu biyyarraa dhufe kalee dhufe. Na barbaada yaa. Waan na barbaaduuf hin beeku. Dhugaa dubbachuuf maatiin isaanii amma dura waan dubbanne. Walitti sana araarsinaa jedhaniitumaan yoo isinuu lolaa turani. Maarree yoo fuudhee maal rakkoo qabaa yoo fuudhee maal sin dhaqee shillee hin horadhee jedheeta. Wajjin taa'uu qabdaa midhaan jedhanii itti haasaa turani. Amma garuu obboleessi viidiyoo argee waan inni dhufeef hin beeku. Kaleena bilbilaa oole. Irraa kaasee naan as jira bilbila maan kaasnee duraan jechuun amma dura wanni walitti dubban hin jiru. Maatiin olillee lolle. Bilbila maan kaasnee maaliif sitti hajamee naan jedhe. Anillee kalee gurra jira jedheeni asii nama firaa bira jira inni. Kana waan ta'eef hordoftootaafi kabajamtoota keenya amma dhufaa jira. Waan inni jedhu walumaan laalu ta'a maaliif kaameraa qopheeffadhee inni yoo inni badaa dubbates yoo inni gaarii dubbates ani dirqamaa warra soddaa kabaju waan ta'eef inuma kabaja. Waan inni jedhu walumaan laalu ta'a kanumaaf sitti hajamaa naan jedhe na dawwalee na cinqaara. Amma isa eegaa jira kaameraa qopheeffadhee yoo inni dhufe obboleettii jamaa laayif akkana guutee yookiin natuun fa'aa dhufuu danda'a. Waan inni dhufeef illee ani hin beeku. Amma ishee walumaa galatti jaartii irraa namni waa qabu tokko hin jiru. Maatii ta'uu baate hasanii isiniyyuu warri komintiin akkatti na arrabsitanii sagalee na keettanii arrabsita. Isinin galchuu wanni isin galchu tokko hin jiru. Ammaaf yoo ani daa'imattii fideefii jira. Daa'imattii wajjin mana san keessa tasgabbaa'ii taa'e jennaan isin didaatumaan jettee taa'uu diddee shiyyaan jirtu. Kana waan ta'eef hordoftoota kabajamtoota kiyya ammaaf obboleessa caaltuu eegaa jirra. Viidiyoo waraabee maaliif isin gadi hin dhiifne jedhe. Inni yoo dhufes waan inni jedhu wajjuma kalaalu ta'a. Na wajjin turaa isiniin jedha. Bilbilee fi yoo safarallee duraanii dhufeen beeku. Asumaan bakka kanaa kootti inni bajaaji ni fiddi. Yoo inni dhufee viidiyoo isin waraamu ta'a. Eedha? Akkanuma siitee buusta. Anillee asuma jira. Ayyee. Hordoftoota kabajamtoota kiyya dhufaa jira. Waraabatiin dhaabinni horiyaa. Dhufee jalaa gaddeema beekaa kaameraa keessatti aan agarra. Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Nagaa. Kam. Nagaa. Fayyaadha. Maaliif bilbila maaliin kaafne? Maal abboo olga kaleetti maaliif bilbila hin kaafne olga kaleetti si barbaadaa ture? Wanta ati bilbila hin kaafneef maal inni rakkoo? Bilbila hin kaasan agarree gise. Agarree. Maal akkumara? Maal geen kaleessa gisee meeqasitti dawalee bilbila illee narraa kaasudde yookaan narratti cufta maal jechuudha? Laan agarree gise kan sirratti hin cufne. Amma kasanii rakkoon qabu kafa bilbila rakkoon qabu amma ilga qaama wal agarreetiin hin jenne maal dhimma mucattii ati akkatti yeroo hunda tumteetii fi daa'imallee irratti galteetiin wanti jettuu fi mee maaltu jira awwalallee immoo gizee mana barumsaa keessaa fudhatteetiin hin jettu jaarsonni nu qabdeetiin hin jennaan zim jenneetiin si araarsini. Ammallee mootu marii tokko malee osoo nuun hin mari'atiin fuutee intalan baaka irratti fuute salillee silaa nu mari'achuu qaba silaa namni amma kun tuffii kenna natti fakkaate hummaan kana gahe maal inni. Akkam jechuudha. Maal irratti fuudhee intala erga waggaa lamaa ta'ee si jirta. Irratti fuuta kaahun silaa kunuu marii qabaa miti namni akkamitti waa kana waa. Marii jechuun maal isin mari'allee fuudha moo akkam maal jechuudha. Isin mari'allee haa fuudhuu barbaadamu maal jechuudha. Silaa namni waa homa kanaa waa kana namaan jedha malee daa'imallee irratti gatteetiin
mucattii yookaan immoo tumaa yookaan waan bira amma bakka isiin jirtu bichaa nageessa waan biraan barbaadu kasanii rakkoota kan qabu jedhe qaama nafsee isii bichaa nafse maaf hin jirtiif hin jirtu bicha nageessuu dandeetta amma sa'aatii ammaa kana. Maal goota? Maal goota ijaan arguu barbaada akkamitti maal goota maayin? Maan sitti walitti si waamate moo maaliif? Dawwaltee rakkoon akkanaan irra ga'ee rakkoon akkanaan irra ga'ee tiniin jira jettee tiniin bilbiltee tiniin nutti himte amma isiin eessa jirtime isimaa nafsee arguu barbaade jaanu. Maa jiraatuun jirti maaliif? Bakka nageessi ka bakka isiin amma jirtu arguu barbaada nama sa'aatii ammaa kana. Maal ol sare? Maal jechuudha yookaan bilbilan kaastu yookaan immoo bilbila namarratti cufta maal jechuudha? Ani cufne bilbila kalee galgalan agarre annoodha. Maal jechuudha amma intala baan qabne seetamoo intala sanyii wayii hin qabne seetamoo tuffii namaati fi kana dirasi intala baa irratti fuutee ergas illee mootu yookaan tumiinsan daa'ima irratti gatteetiin wanti kana dirasii gooteef mee maaltu jira kun tuffii kenna nutti fakkaata aanaa qabdi waan feetellee ta'u taate amma qaamumaan bakkee isiin jirtu qofa nagarsiisa waan biraa sirraan barbaadu obboleessa kiyya yoo waan biraa barbaadde malee isii bira nageessi sa'aatii ammaa kana. Isintu duuban jira akkana godhatte. Niitii biraa irratti fuutee daa'ima naan dheessitee fuudhan niitii. Maal dheessite daa'ima maana qofa fuudhee lama. Amma ani iyyumaan isii arguu barbaada waan biraa maal gootaa haasofte. Argite maal goota? Waan biraa waan isii haasofsiisu hin jiru. Argite maal goota? Fudhatu? Hin fudhadhe. Hin fudhadhe. Laa jechuun amma ati bara duraan dura walaa kabajnu kabajaa dursa jedhe. Ani yoo kalee galgala illee wanni bilbilaan sitti sirraa kaasuu didee kaleellee yookiin yoo dhuftee akka loltee yookiin akka aartu waan beekuufi. Kanaafuu amma tasgabbiidhaan dura seeraan gaafatu qabdu malee asuma dhufteetiin akka mee achi dhuftee yoo humna fudhattee deemuu waddee san akkasii qaxxitaa hin malee wanti si tulsiisu maaltu jira. Kaleessa dhufee si barbaade sitti dawwale silkii kaasuu didde yookaan irratti cufta yookaan immoo silkii hin kaaftu. Kana akka ta'eef unu amma rakkoon irra ga'ee jira miidhaan irra ga'ee jettee yoom dawwalatte siin dawwalte yoom dawwalte ati duraayyuu tama yeroo awwalaa sanuyyuu nu jaarsotaan nu qabe malee hin beeka amala namaa kana beeyte amma kun tuffii nama natti fakkaate isima bira nageessi sa'aatii amma osoo amala namaa jechuun akka jechi hin beeka kan namni akkanumatti beeksisa waan ta'eef maal miidhan kalaas amma waan biraan amma biraa sirraa takka kalama biraan barbaadu amma isii bira nageessuu dandeetta. Bara lolaan jiru tasgabbiin jechuun waan kana miitee jedhe anuu yamma ka isiin waan isiin nagoote si jammar horii kiyya si ofattee bakka meeqa geessiteetiin waan ofa jette gaafsa maa wanni kun sun baasuu irraa taa'ii maan jedhin. Maal ofatte horii? Eessatti ofatte argite? Maal ofatte? Maa tokkoffaa si bira geessitee yaani maal? Maan na bira geessite? Ragaan na gaafatta kasanii boo? Kasanii akka isii itti horii na bira geessite. Ragaan na gaafatta amma nafsee isii watilleen dhufa jira. Isii bichaa barbaada nam. Maal gochuudha? Kaleessa yoo mucattiin miidhamtuudha nuun jedhanii kalee galgala waan dhufeef amma sa'aatii amma dhallee si barbaada kallee si barbaada ture amma isii. Maatii maaliif dabare? Maal akkatti tumteetiin wanti jette kaa? Dhuftan maal fiddan maal yoo dhuftan maal godhu? Maal fiddanii maaliin intala zarii hin qabne seete maal fiddan jechuun maal barbaaddeet? Tu maal barbaadatu? Akkana. Maarree kasanii rakkoon qabu. Maama oge bersi keessa maal gochuu qabdee deemtan? Kasanii waan godhannatu isintu gargaaraa jira jechuudha. Isin saniif ni heeruma jettee olii. Hin gargaarra masa ta'e wanti kenna maal? Waa zarii hin qabne moo maal inni hin gargaarra? Mee amma maal miidhe fakkeenyaaf dhagaye. Dura maal miidhee argitaniiti? Miite tokkoffaa irratti fuudhuun kun miidhadha. Lammata immoo tumtee mana isiitii baaftee daa'ima irratti gattee miidhadha. Siigalee waan akkasiitti amma isii bira nageessi. Laatama jechuun aniif isiin jaarsa jaartii wanni as keessa illee baay'ee nama galchuu. Jaarsa jaartii ka ta'e maal gootaa irratti fuute? Maaree horaa fuudha. Kabira dhiisi erga jibbitee misi hin taane miti. Isillee hirema ofii haa barbaaddattu jedhi maal gootaa waan biraa waan ta'etti awwalaa jibbinaan ta biraa irratti fuute miti bakka hin ga'a. Hin jibbine. Jibbite. Jibbisa miti irratti fuudhu maal anabicha. Anabicha fuudha fuudhisa. Haga afurii ayyame shari'aan bal muslimaan. Afurii. Afurii barbaaddu sagalee fuudhi isii gadhiifta. Maal gochuuf? Bakka. Ala oofatu maal gochuuf? Inni oofadhee ala. Maal alaa yoo oofadhee waa ta'eeti. Maal irraa qabda bakka amma booda jibbitee miti akka jirtu jibbite. Hingaa bakka kala. Amma lolaaf dhuftee daate biyya. Lolaaf dhufee bakka. Maal jechuu? Kabajaa yoo taate kama duraanii sanii namni wallaalummaa callisu sitti fakkaate moo maal jechuu barbaaddetti? Maal isin godhe isin kabajaara? Yoo isin kabajanii ittiin jedhan wanti ofirratti hin beeytan aslimaayyuu. Maal balleessee maal balleesse maa inni? Kabajaa maal balleesse? Isin maatii arrabse moo maal godhe? Isin olii gad deemtee naan qabeetiin maraattuudha isin ka olii gad deemtu maa? Ka olmaa ka fiidi. Waati itti dubbatuu baattee fuutee gaa'ila biraa irratti geessitee tiniin gana waan akkanaa haasofta. Maal ta'e? Amma tasgabbiin haasaati jechuun wanni si aartu tokko hin jiru.
Kanaafuu anamma bakka isin jirtullee si geessuu danda'u. Maaliif nageessu nenne? Ma namu achiisi waam eenyus waam dura sitti nama achiisi waam. Kawaa namni maal gootaati? Bakka anamma isii bira yoo si geessetti nageessu yoo nageessu jettellee immoo iddoo seeratti wal geenna malee ima waliin dhiif. Akkamitti? Haa qophooftanii dhuftani? Qophoonee dhufne bakka. Isii barbaanne nafse isii barbaanne malee amma waan biraan barbaanne. Maal taate nafse isin hin jirti ma? Waliin ajjeesee. Bakka nageessi ka erga jiraatte. Laa jechuun waan akkanaa haasa'uun qabdu ati amma waan akkanaa haasa'uun qabdu. Waan akkana akkamitti naasu? Nafseen ajjeese moo maal godhe? Bakka erga nafseen jiraatte bira nageessi ka karaa gabaabaa maal goota ijaan arguu barbaannanu. Inde? Maatiin hoo dhufaa jirani? Maatiin dhufaa jiranii hunoo amma kaleessa galgalaan hunoo du'ee nafseen na bahuuf jettee isiin dawwallaan kaleessa dhufee silkinarraa kaasuu diddee am ijumaan arga ka waan biraa dhiisiti bakka ijaan arguu barbaade. Teen jirti bakka nagaa jirti. Bakka nageessi ka erga bira erga nafseen jiraatte maal goota? Maaliif si geessa? Nageessuu hin dandeettu? Maal taate ma? Maal hin ta'in? Waan taate ilaala dhaqee? Amma qajeelee lolumaa dhufe jedhi malee kaatamma nama isillee namni ilaali yoo isii bultii isii kanaafuu yaadde nama walitti nama araarsuu qaba yookiin isin araarsa jechuu qabda malee. Asuu yoo soo bultii isiiti yaadde maal gootaa ta biraa irratti fuuta. Bar fuudhuun dhagaye. Erga isiin siin ta'in erga ta biraa irratti fuutate ni jette jechuudha. Anamma fuudhe. Gaduma dhiiftam. Kalaas gad dhiifta bakka. Gad dhiifta iyyuu siin taane miti. Fuutee. Si ganna dhiisisa moo maal jechuudha? Gasi dhiisisa anuu gasi dhiisisa. Kalaas. Kanaaf dhuftani? Amma isii bira nageessi amma sa'aatii illee natti deemee jira. Hin beeku kaa bakka isin jirtu bakka. Akkamitti hin beekne bakka isin jirtu? Eessa laayitanii waggaa lama amma har'a maaltu haaroftu bari? Kunoo duraan anam qabee isii hojii jiran gizee awwalaan gad dhiiseetiin isii dhiiseetiin mana isii kireessee waa hunda isii tajaajilaa jiru horii kiyya gizee isii ofattee isin bira geessitee si wajjin gurguratte san maal dubbate? Maal tajaajilte mee maal tajaajilte? Maal tajaajilte? Namni har'a beekinnaa boruu beekinnaa jenneetiniin si obsininu. Hangati irratti fuutullee hangati waa hedduu daa'imallee irratti gattee tumtee miidhaa adda addaa hiitee tumteetiin jettu kana namni kun har'a beekinnaa boruu beekinnaa jenneetiniin obsaa turre. Amma mootuu obsisuun bakka obsuu hin dandeenye amma booda. Kalaas. Fudhatu barbaadanne? Fudhatu barbaanne amma isii bira nu geessi yoo waan biraa ka barbaaddu taate malee. Maal bira waan biraa? Yoo waan biraa barbaadde akkasitti dubbadde. Mee maal inni fiduu? Eessatti agartee akka isiin horii na bira fidde? Horii maal qabdaa horii na bira fidde si? Hin qabu. Qabu fattisinu. Maal itti kennite? Horii maal itti kennite? Kasanii ragaan na gaafatta amma isiin nafsee isii. Yoo bira si geessu baadhe maal ta'udha? Na geessi. Maal hin taane? Lolaaf dhufe? Lolaaf dhufe. Tas gabba buleessi kiyaan. Ani si hojjillee waan haasaan fedhu. Amma durallee waa takka sitti haasa'een beekumi. Ani waan ati dhufteef bichaas gaafatudha. Waan ati dhufteef naa himi. Waan ani dhufeef isii bira na geessi nafsee isii barbaade bakka. Kalaas waan biraa maal goota. Bakka mana isinii fida gara manatti. Maatillee walii maatillee akka noonu nyaanne. Indaa walii nu dhufa jiran asgaanii irraan. Asgaanii irraan. Achiyyuu kaanimu. Eega. Laa waan akkanaa nyaanni. Amma maatiin wanni maatii fichisiisuu kun jiru. Yoo barbaachisaa ta'e anuu gadi fida nu fidi jettan. Nu fidi yaartanii mire. Maal gootaa nu fidda nuyyuu fudhanna jechuun mucattiin teena akkasitti zarii dhabdee. Kalaas maatii hojii kootu gaafa san. Maatiin dhufeera amma bakkee isin jirtu nageessa. Lakki maatii hojii kootuti gaafa san maatii wajjin argita malee amma wanna dhufteef eega kana ta'e eega kana taate illee waan nagaasiya. Oo duraa tasgabbii naasuftee maa inni rakkoon kana ga'e jettee waan nagaafattu si'atama immoo lolatti jirtaami. Eega lolaan lakki gabaaba. Maal si gaafanna ganaa si gaafanna erga nafsa isii baaftee jenne si gaafanna. Waa nafsi kun amma hiikiin fudhanna yaa jirtanii. Amma mee bira nageessa. Kiyyaallee karaa keettanii hin fiddanii isii wajjinu. Amma mee bira nageessi beenu. Laa si bira kophaa si bira hin geessu maatii keessan fidi maatii wajjin bira sin geessa. Maatiin dhufaa jira jettee dhufaa jiranii. Mee waan isin nagootan maa nasa qaltan. Hanga maatiin dhufuuf waan iyyaan arguu barbaada beenu bira nageessi ka. Maal taate maa jammaa akka argite. Ande maal jechuudha. Amma soo wal kabajnee bareedda bara. Yoo bira si geessa maal gochuudha? Maal goota kasanii waan an gochuudhu. Fudhadhee deemee waan fedhe godhe ani si qofa barbaada ijaan arguu barbaada maal goota. Namni ani fate akkatti wal jaasa'uun soddaadha. Kabaja warra buusu. Abboon irraa deemu soddommaa maaltu jira soddommaa nu dhabdee niitii bira irratti galchita. Maal haasaa? Suni bare suni wanti hin qabu. Irratti fuudhuun niitummaa dhorku. Yoo jaalattee hin jiraatti yoo jaalatu baatte maa horatu dadhabeen moo rakkattee beela bultu maal taate? Maa kana caala maal godhuu barbaadde? Amma maraafuu ati walumaa galatti wanna akkanaan barbaachisu maatillee akkan dhufne dha walitti yoo barbaadan immoo anuu isinii geessa baadiyyaatti haasawna bakka. Aboo nageessi qaama bakkee isin jirtu sila maal goota sa'aatiin irraa gubda? Si bakka isin jirtu nageessi bakka isin jirtu isii ani ijaan arguu barbaada maal dubbii biraa barbaadda moo lola barbaadda? Lola maali? Kottu nageessi bakka maal ni jetta?
Harkaan kan na dhiise boomaalta. Ay deemna geessi bakka. Eessi si keessa kattaa. Bakka kootu na geessi ka. Lolaaf dhufte. Lolli ka maali kootu na geessi bakka. Yoo geessi maal goote? Maal jechuun ijaan arguu barbaada hin jirtiif hin duutee isiitu Maal argine. taate maal taate? Kootu na geessi Hin jirti. bakka kootu na geessi ayidee. Laa bar giddi wanni dhufu tokko jiru. Kootu na geessi ka. Giddi ni miti yoo tolaan taate si geessu. Eeshi kootu na geessi. Been maal si keessa maal taate? Maal fudhattee deemta? Nimurata kiyyaallee Maal biddan bakka jechuun geettani.